Akkam jirtu nagaa qabdu? Fayyaa Fayyaa. qabdaa naga jirtaa Nagaa galata Waaqayyoo. fayyumaami akkamii Maali Yesuus eessa fuudhe jettanii odeessitu? Sin Yesuus nama miti koo akkuma namaa yoo ta'e dhuffate qaama namaa dhuffatee dhufe malee Yesuus nama jettanii fuutu jettu maal jechuudha beekeetaa Yesuus sun. maali Yesuus namaa miti naan jetta ani nama jedha inni ammoo ati namaa miti naan jetta ani isa Yesuus koo foon namaa dhuffate biyya lafaa dhufe malee dhufiisa nama fakkaattiiti dhufe malee koo namaa miti bar waaqadha. Oh. Sodaa fi jedhi bro nama foon nama uffate ani kama foon nama uffate sana seeti kabiraa dhisi isuma sani kama foon nama uffate san foon nama uffate sun nama Maan nama goote ilaa xiqqoo ishee nama gootanii haasoftan isin beektaa namaan hin qixxeessin jechuun warri kaan ergamoota waaqaatiin malee Iyyasuusin hin madaalaman. Iyyasuusin hin madaalaman kaasaan waan kun. kadhalate sun maalidha isaa ka Mariyamiin keessa dhalate sun nama moo waan biraadha Iyyasuusin fakkaatti namaan nu jechuun nama fakkaattiitiin dhalate malee nama miti. Garuu isin nama jettan yoo fudhattan homaa miti guyyaa. kadhalate sun maalidha ka Mariyamiin keessa gad ba'e sun waaqa moo kana koo hin kaffaltu bar gatii guddaa kaffaltu waaqa irratti. inshallah rabbi tunu kafal wannaani eenyu kada Yesuus kadhalate sun Mariyamiin keessa kadhalate sun waaqa moo nama kadhalate sun Iyyasuus ko jalqabaa yoo hin jira waaqarra. Nama ta'ee bifa namaa uffatee Mariyamiin irra kadhalate san baanaan ka Mariyamiin irra kadhalate suni waaqa moo nama Iyyasuus yoo dhalate iyyuu bifa namaa uffate malee hafuuraan hin jira duraanu. bifa namaa uffatu waan fedhaa uffatu waaqa moo nama kadhalate sun Mariyamiin irra kadhalate sun Nama ta'ee dhalate sinan jedha bar. maaltu waaqa ta'ee dhalate maaltu nama ta'ee dhalate Iyyasuus. Yesuus kami kabira lama jirasa Yesuus lamatu jirasa Yesuus tokkichuma kadhalate san baanaan kadhalate suni nama moo waaqani kadhalate sun Nama ta'ee dhalatu iyyuu malee waaqa guutus hin qaba nama guutus ta'ee dhalateera. Yesuus nama as waaqadha. tay namas waaqasi lamaanuu deesse jechuudha Mariyam Yaa Allah geetaa Yesuus. Ya Allah jedhina irraa dhiisi. Allah rakkattan. maal rakkisaadha Bar qalbii lachuu deesse jechuudha waaqasi namas deesse jechuudha lamaan wal biratti Ana malee gamma Yesuus waaqadha lafa yoo nama jedhees waaqa jedhe samanii. Naman deebi'u afaaniin jechuun. Yesuus Kiristoos eenyu illee gara abbaa hin naqu. Eenyu Yoo waan si amma jedhu yoo taane rabbi dhugaa kan nam beekne eenyu illee gara abbaa naqu jedhan. Deeboora. Deeboo. Waan jedhe kan Maryam deettee guddiftee nyaachiftee guddifte san waaqa moo nama. Yesuus yeroo biyya lafaa ture nama akka namaatti dhufe malee Afaan waaqadha. Oromoo beekame deeboo teenya waan jedhe daa'imni gartee Maryamaan deette san isiin deette san daa'imni dhiiraa san nama moo waaqaa jennee bar. Ani kositti ma Yesuus nama guutuudhaas waaqa guutuudhaas. Yesuus nama guutu moo waaqa guutu siin hin jenne kan isiin hawaasa isii ka dubartiin deette san ka isiin dubroon deette tun waaqa moo nama. Jadi sodaatin ragaallee sin gaafanna. Yesuus bifa namaa uffatee haa dhalatu iyyuu malee Yesuus maal uffatee dhalatee sin hin jenne. fakkaatti namaan dhufuunsaan nu barsiisuudhaaf. Okay, dubartiin addunyaa dubartummaan addunyaarra dhaggeeffatu deebo dubartiin aalamarra jirtu kun hundi harree deetti moo ilma namaa deetti. nama deesse Ati gaafee heerumte harree dhalchita moo harree deetta moo nama deetta yoo gaafee heerumte. Maariyaam eessa heerumte? Gaafee heerumteen jedhe ati mataan kee. Ati ko Maariyaamiin nuyi waliin qixxeessinaa bannaatiif. Ishii waliin qixxeessu ayyee si Maryam waliin qixxeessuutu hin jiru. Maryam kan deette nama moo waaqa? Deebis tokko nu deebis tokko. Waaqadhas namaas. waaqas namas deesse lamaanuu deesse isiin Mariyam lamaanuu deesse waaqas namas deesse Bifa guutuu uffatu bifa namaa yoo uffatee dhalate iyyuu Yesuus waaqadha. tayyib kaale namas waaqas deesse lamaanuu deesse waaqas namas deesse Akkasii. Ani ko dura sitti mee Yesuus hafuuraan waaqayyo abbaa bukkee hin ture akka ture ofiisaayyuu dubbateera. inni maal haa turu bakka fedhe haa turu ture jedhiifi dubbadhate maal akka hin qabuuti garuu inni wanni isin deesse sun maal jedhame an amma fakkeenyaaf amma
nama guutuu wete jettu waan hundumaan nama jechuudha. Akkanami? Komentii dhiisi dubbisu jirti. Komentii dhiisi ati as deebi. Waaqa guutuu wete jettu nama guutuu wete jettu waan hundumaanu nama guutuu wete jettu waan namni qabu guutuu qaba jechuudha miti. Yesus kalas waaqadas namaas mirga abbaas fudhateera. Kun araftu ustaad abjuu jirti. Omaan taatu inshallah arma olmaa deebisee qaala. Akka Dooba Deebora. alayhi salatu wabarakatuh. Yoo tokkotti dhufe waaqa deetan jenne dogoggorin tole. Alhamdulillah. Lubbu haraa godhaa Diboora lubbu haraa fakkaatti Laala akkasii. aqli nu fudhata amma rakkattee. La harawaa miti beekaa. Ani keessan guddadhe amantaa kiristaanaa keessatti na laadhe. Kiristaana keessatti hin Isiini TikTok keessa. harawaa miti. La asee TikTok fillee harawaa miti hin beekaani. Hin dhufti yeroo hundas dhufteetiini. Hin seeninaa jettee har'a seente malee. Har'a seenteeti dubbummaan isii afaanii ba'uu diddeerra. Maali nama afaan si qabee jira akkanatti deebi'u. Laa baqa. Omaan taatu inshallah. Akkamitti Mee wanna tana deebi'u? gaafadhaa. Isii hafuura baafachiifnee intala jaalmarroo tana gaafadhaame. Summaa amanuu summa kafaru tana. Maamanu summa kafaroo. Isii gaafadhamee isiidhaani. Hawwi hin dandeessanii. Hawwi intala jaalmarroo. Baafetti dandeessi. Angoo cimaadha deebiin koo fudhattan malee. Maali gaaffiin keessan? Nagaa keessan iyya. Aan qilleensa Nagaa irratti beekaa. maal kana gaafatu ture? Yoo nama biraa gaafattani. Baraara kana wangeela dhiisaa itti bara. Baraara. Kan jedhu ani Yesuus Kiristoos waan hundumaan nama ta'e moo nama cinaadha moo nama guutuudha? Waan hundumaa waan namni qabu hundumaa qaba moo waan garii qaba? Laa waaqa guutuu nama guutuudha. Nama guutuu jechuun waan namni qabu guutuu qaba moo hir'uu qabaa siin jedhe waan namni qabu fakkeenyaaf ammaanii waa hedduu Guutuu qaba. Guutuu qaba. Guutuu qaba nama guutuudha. Fedhii qaba fedhii namni qabu kana dhiirri qabu kana. Laa hin jedhu kama caamni qulqulluun hin jenne. Nama guutuu eegadhaan jette hir'uudha kaa. Egaa hir'uudha hin qabu. Fedhii qaban jedhu faa. Sakkanam beeku. Hir'uudha Fedhii qabaa qaban hin qabu jedhi kaa ishee hin qabu jedhi kaa. Kawaii. Yaan hin beeku. Ani dhiira guutuu, ani dhiira guutuu, ustaani dhiira guutuu. Yaa beekeera kaa amma hin qabatu. Hin beeku kaa hin beeku saka. Hin qabas hin qabus jecha jedhu fedhii qaba yookiis Amma fedhii hin hin qabanaan qabu. jennaati. Nama guutuu siin jennaan waan namni qabu hundumaa qabaa jennaan naan jettee miti amma situ naan jedhee miti. Ani amma macaafa qulqulluu dubbisee hin finne. Tarii qabaachuus dhabus danda'a. Ani kidiyoom siin jedhe maaf naa deebistee dura ishee dura maa naa deebistee waan namni qabu guutuu qabaa jennaan naan jette fedhii qabaa siin jedhe. Hin beekuun jedhee saka. Maaf naa deebistee dura dadhabdee kun ammas battu. Maal jedhu? Give up jedhee bara. Qaban yookiis hin qaban jenne yaa. Amma waan namni qabu guutuu qabanaan hin jenne ammaati. Waan namni qabu guutuu qaba yes waan dhiirri takka qabu guutuu qaba garuu immoo fedhii qaba Alhamdulillah. hin qabu kan jedhu irratti hin beeku. Dhiirri yoo fedhiin qabaatin maal qabaa isaa jazbaa. Dhiiramaa jedhamna ure. Dhiiramaa jedhama dhiirri yoo fedhiin qabaatin. Rakkina qaba jechuudha. Qoricha barbaadaa jechuu sana. Akka baayoloojiin jedhu. Ati fayyaa hin qabdu isa. Dhiirri fedhiin qabaatu taane fedhiin qabu taanaan dhiirri maaltu dhiirummaa maaltu jira dee nama jazbaadha. Maaltu jira dee? Khayr inshaallah. Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun fedhii yoo qabaatedha. Fedhii dhiirummaa yoo qabaatedha. Yoo fedhii dhiirummaa yoo hin Mee waa beekti qoye. Dhiirri qabaatedha. mee haa eegtu dhiirri dhiirummaa qaba jechuun maalidha beektaati? Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun bakka dhiira qaama dhiiraa qaba jechuudha maal beeku kanaa. Dubartiinoo. Qaama dhiiraa qaba jechuudha. Tafsiira ajaa'iba. Laga nu bohaarsite. Dhiirri dhiirummaa qaba jechuun akkasii miti dhiirri dhiirummaa qaba jechuun yoo fedhiin qabaatiin dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu. Yoo fedhiin qabaatiin dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu. Allah ijoollee sana. Ijoollee. Ilmaan eenyu. Ilmaan Oromoo. Dhiirri dhiirummaa qaban jedhamu yoo fedhiin qabaatiin dhiirummaa qaban jedhamu.
Kan dhiirummaa dhiiraa akkan beekutti akkan kanaan duras dhaga'utti ani qaamumaan hin beekamu. Ati intala waan taateef waan dhiiraa Sanii dhabde. madaarte. Garuu dhiirri dhiirummaa qabate jedhanii ati dhiirummaan qabdu ete jettuun dubartiin hin arrabsiti. Yaa. Hin arrabsiti. Taanii naannoo biraatti hin beekuma naannoo keenyatti nama fedhii dubartiidhaan hin qabne nama fedhii dubartiidhaan hin qabne dubartiin nyaata iyyuu kennuufiif hin taatu. Onne amma dubartiin ati dhiira miti maala baluu sodaata jette. Ati onne hin qabdu sodaataadha jechuudha malee. Kun dhiiraa itti gabbate. Ittiin bu'u dhugaa waaqa maaliif ittiin bu'u bakka nama ta'e namummaa sana jiraatu. Maal goota nyaata dhabee si bira dhufe mana isaaniiti. Bira dabra dhiisaa firraa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maal bira dabarresaa waan hangaafadheetu jira. Wanni hangaafadheefi bare wanni kun taphaafi miti wanni hangaafadheefi Gaafii kana fudhattee adeemtu. Yesuus Kiristoos waan namni qabu guutuu qaba taanaan fedhii qaba jechuun dirqama. Fedhii namni qabu ni qaba jechuun. Dhiira taanaan fedhii dhiiraa qabaachuu qaba. Intala taanaan illee fedhii intalaadhaa qabaachuu qaba. Garuu dhiira jettaniin isin Yesuus Kiristoos dhiira waan jettaniif jecha dhiirri maal qaba? Fedhii dhiiraadhaa qaba. Erga fedhii dhiiraa qabaate Yesuus Kiristoos waggaa fedhii dhiiraa eega qabaatee jechuudha. Fedhii dhiiraa eega qabaatee jechuun fedhiidha. Fakkeenya kiristaanni fedhii dhiiraa qaba jedhee ittiin taa'u hin jiru. Fedhii dhiiraa erga qabaate ta'e yoo nama guutuu ta'e ittiin jiraate jechuudha. Nama guutuu erga ta'e fedhii dhiiraa qaba. Fedhii dhiiraa erga qabaate ammoo fuudhuun isarratti dirqama. Yookaan ammoo waan biraa dalagaa kanan. Paawulos dhiiraami. Paawulos fuudheera. Dhiira guutuu miti kaa Paawulos hin bar waan jedhaniin beektaa warri gadiin isaaniidha Paawulos qaama isaatti nu jennee jedhaniini. Laa qaama isaa akkana hojjenne utuu ragaadhaan bira ga'e. Warri garii akkas jedhanii dubbatantu jira jechuun garii isaanii warra akkas jedhan sababni inni fuudhu dhabeef sababa kana jedhanii dubbatantu jira. Paawulos nama dubartii dhiyaachuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Garuu ammoo Paawulosii fi nabiyyoota walitti hin finnu. Waan nabiyyootaatu na ilaallata waan ta'eef. Yesuus Kiristoos ammoo fuudhuu hin danda'u. Inni fedhii hin qabu jechuu ni dandeenya. Fedhii hin qabu jechuu ni dandeenya. Fedhii hin qabu jennee dubbachuu jechuudha. Fedhii hin qabu osoo hin taane yaani fedhii ofii kana rabbiin kadhatanii rabbiin irraa dhaabbisuu danda'a. Rabbiif wanti dadhabame jiru. Innis immoo waaqa waan ta'eef waan fedhe gochuu danda'a. Akka fedhii hin qabaanne illee gochuu danda'a. Maakuu salphaadha. Namumti foonii kun yoo kadhate fedhii foonii kana ofirraa qabbaneessuu danda'a kadhannaadhaan waan adda addaadhaan. Maakuu waan Akkas taanaan Yesuus Kiristoos fedhii osuma qabuyyuu giddiidhaan ofirra dhoowwe jechuu hankeeti. Maa hin jedhu madaalli. Hawwi qoyme. Naagalu dide kaane waan isaan naagalu dide kaate akka jechuun jirtu kadhatee ofirraa dhoowwe illee waan jette waan tokko sunillee fala tokko kadhatee ofirraa dhoowwe. Qoy hawwan. Yaa Rabbi na. Nagaa siniif haa ta'u akkam jirtu. Maaliif dhiisa abboo? Adil muutsi godheetiin jira. Ayyee nagaa jirtaa tigi. Nagaa galata waaqayyo amma iddoo kanarratti waa'ee fedhii foon immoo waa'ee amantaa haasoftu miti maal gootu ajandaa biraa keessa ajandaa biraatti tolto. Ajandaa biraa keessa seenne bara mucaa tokkootu dhufee nu biratti siif ibsa mucaa tokkootu dhufee kiristaana maal naan jedhe si fakkaate gurbaa tokko dhufeeti Yesuus hin fuunee naan jedhe si galee Yesuus hin fuunee jennaan akka islaamummaatitti Yesuus fuudhee hin fuunee illee hin jiru jennaan akka kiristaanummaatti Yesuus hin fuunee naan jedhe. Jennaan ani Yesuus hin fuunee macaafarra jira hin jiru naan jedhe. Fuudheenoo hin jiru lachuu. Tayyib Yesuus hin fuunee akkamitti jettaa? Waaqayyo akkamitti fuudhaa naan jettaa? Waaqayyo akkamitti dhalata? Gaafii sitti ta'ee jira kun. Waaqayyo abbaan uyyuu kun ilma qaba jettaa Waaqayyo akkamitti dhalata dur? Mata duree kan biraadha Waaqayyo akkamitti dhalata kan jedhu Waaqayyo akkamitti fuudha? Waaqayyo fuudha? Waaqayyo akkamitti nama ta'a? Hawwi bareedu qoyme. Waaqayyo akkamitti dhalata? Inni kun gaafii osoo akkana taate Rabbiin qulqulleessuun bar sammuu kan kee keessa inuma jira. Laakiin Rabbiin qulqulleessuu dadhabde malee. Waaqayyo akkamitti fuudhaan dhugaadha. Waan dubbii dhugaadha. Laakiin Waaqayyo akkamitti fuudhaan dura Waaqayyo akkamitti dhalataan illee kanumaa jala jira. Akkamitti dhalata Waaqayyo?